Godinaalee Oromiyaa lixaa keessatti sababaa dhabamuu nageenyaa wal qabatee hojii qonnaa bara kanaa hojjechuudhaaf danqaatti ta'uu jiraattota keessaa hagi tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Zalaalam Namoomsaa godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessa jiraachuu dubbatu. Haala nageenyaaf hojii qonnaa bara darbee ibsuudhaan eegalu. Bara darbee illee aga tokko qonnaan illee nu jira ture. Sadarkaa callaa irratti kanaan jalaa gubatee, kaan jalaa saamamee, kaan jalaa barbadaa'ee, qabeenyi baay'een kan jalaa barbadaa'ee, horiin baay'een kan jalaa barbadaa'ee, lubbuun namoota baay'ee gaaga'ee. Kanaaf callaan barreen gaddaa jiru haga tokko yoo qotameyyuu gara manaatti hin gallee, gara gabaatti hin dhiyaannee. Rakkoon nageenyaa hojii qonnaa bara kanaatti illee akkasuma danqaa ta'uu himanii jiru. Wanti tokko hin yaadamu, wanti qotannaa jedhamu tokko illee hin yaadamu. Maaltu qotama? Har'as boorus uummanni inuma bu'aa, uummanni namuma owwaalaa olaa kaan hin owwaalamiin kanafu jira, kan saree nyaattu, kan bineensi nagatti nyaatutu hagarra. Egaa himummaan qabachiisuu naman qabachiisu beektaa baay'ee tokko na roomisiisa wanti kiiramu jiru. Kiiramuu qofa miti aanaan giddaa ayyaanaa naannoo sanaa, aanaa muruu jaartii ollaa sanaa, akkasumas immoo aanaa limmoo galiilaa naannoo sanaa hundumtiyyuu jireenya baay'ee ulfaata. Keessumaa gama diinagdeetiin namni sadarkaatti waan nyaatu dhabeedha. Gara biyya ollaatti aanaa ollaatti jirutti goggodaanee achitti saalli mijachuu baannaan faffaca'ee lafanni hin jirredha. Keessumaa bara kana lamaanitti jiruuf jiraachuma isaa shakkee jira. Haalli jiru bakka maal dubbadhee maalirra dhiisa ulfaataadha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa muruu keessa akka jiraatan dubbatanii sababaa itti maqaa isaanii hin himneef bilbilaan ibsuun jalqabu yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kanneen kennan keessaa. Yaaddoon nageenyaa sababii jiruuf maqaa kuni waan arfaasaa kana qotachuuf uummanni horii ittiin qotatu hin qabu. Saamamee baay'een waan ittiin qotatu hin qabu. Yeroo sassaabbii midhaanii tuullaatti gubatee namni beela baay'eetiin dhumaa jira. Ammas xaa'oonis waan ittiin bitatu hin qabu. 2,500 jedhani xaa'oo madaabaraan tokko. Inni warra gibira isaa kaffalee magaalaarraa malee inni magaalaan baan immoo bitachuu hin danda'u. Qotachuufis sangaan hin jiru. Horii saamameera. Horii ittiin qotatu hin qabu. Uummanni kun sababii kanaaf haalli qonnaa aanaa muruu baay'ee rakkisaa jira. Rakkoon kun akka furamuuf waan taasifamuu qaba jedhan irratti illee yaada gama isaanii ibsanii jiru jiraattota keessaa. Nageenyumtatu bu'e gaariidhaan jedhani. Nageenyi yoo bu'e malee wanti furmaata ta'u hin jiru. Uummanni kun waan goone hin qabu. Uummanni kun qaama hidhate lama dhabaa jira. Ituu nagaan deebi'ee uummanni kun bakka itti deebi'ee qotatee baay'ee bareedaadhaan jedha. Uummata kanaaf nagaa fi bakkee isaatti mana isaatti akka inni deebi'u nawwaan jedha. Dooktar Guutuu Teessoo hayyuu diinagdeeti. Kitaaba dhaloota diinagdeen humneessuu jedhu barreessanii jiru. Rakkoon dhabamuu nagaa Oromiyaa qofa osoo hin taane naannolee biyyattii kanneen biroo keessatti illee hojii qonnaa bara kanaa danquu dubbatanii jiru. Godinaaleen akka Wallaggaa Arfan, daangaa Beenishaangul qabatee achii gad immoo gara Gujii kana keessa qabatee erga hojiin qonnaa, hojiin beelada horsiisuudha sululaan hojjetame waggaa 3-4 ol lakkoofsisee jira jechaadha. Kun dinagdee biyyattii irrattis jireenya maatii dhuunfaa irrattis galii biyyi kun kan mootummaattis argatuttis haa ta'u biyya alaatti arganii sharafa biyya alaatti argamuunis wal qabataan rakkoo hamaadhaa fi qisaasama hamaa fideera kan inni jiru. Naannoon Amaaraa loliisa kaabaa hojii wal qabatee jiru irraa kan ka'e iddoo baay'eetti tootaalee hojiin qonnaa dhaabachuu miti inni qotatamiyyuu qisaasama hamaan irra ga'ee jira. Achi as deebi'ee immoo daangaa Amaaraa fi daangaa Tigraay irrattis hojiin qonnaa hojiin wal qabatee hojiin daldalaa hojiin biizinesii garaagaraa illee tootaalii qisaasama hamaa keessa jira. Qornichi qotamuu dadhabuu isaatu hin ta'in inni qotamee alaan galu inni qotamee alaa gale immoo hin gubataa finxaaleeyyoon yeroo gara yeroo qisaasama hamaa oomisha irratti isaan geessan agarra. Hidhataa naannoo akkasiiti iddoo akkasiiti jedhu humnumti mootummaan biraa ba'ullee yeroo inni qisaasama qonnaa fidus ijuma keenyaan argaati jirra. Kanaaf kallattii hundumaan qonni weerara hamaa jala jira, dhiibbaa hamaa jala jira, galteen argatu, sanyii filatamaan argatu, inni qotamee alaan galu, inni alaa gale immoo daandii sululaadhaanii gara gabaatti inni dhiyaatu jechuudha. Hojiin qonnaa haalaan hojjetamuu dhabuun isaa immoo dinagdee biyyaa irratti rakkoo geessisa jedhan akkasitti ibsu. Egaan kun walitti dabalee eessatti geessa gaafa jennu beela fidaa. Oomishi ga'aa ta'e gabaa keessatti akka inni dhiyaanne godha. Oomishi ga'aa ta'e gabaa keessatti dhiyaatu jechuun qaala'insi oomisha qonnaan qabee akka inni jiru beekuun hin danda'ama jechuudha. Qaala'insa oomisha qonnaatu jira jechuun oomishi qonnaa kun immoo industiriidhaaf galteedha. Agiroo piroosesingii kana, ka makaroonii kana, ka daakuu kana, ka paastaa kana, ka buskuta kana, ka maal dalagan kana hundumaatiif oomisha qonnaati kan galtee ta'u innis already beekudha. Kanaaf oomishi agiroo piroosesingii industiriidhaaf bahu hundi
isaa qisaasama hamaa keessa jira jechaadha. Oomisha industirii kabira biyya keenya jiru waan huccuu wajjin wal qabatee akkasumas immoo gogaadhaaf kallee wajjin wal qabatee kan jirudha. Dhiibbaan horsiisa beeladaa irratti qaqqabe kun immoo warshaan gogaa biyya kana jiran kompiliitii hanga cufamanii ga'ee jira. Qaala'insi kun immoo gaan of jiraachisuun hanga dadhabamutti, ilmaan ofii guddifachuun hanga dadhabamutti, galiin ofiif baasiin ofii wal madaaluu hanga dadhabutti, hawaasni walii birmachuu, walii na'uu, wal gargaaruu hanga dadhabutti ga'eeti jira. Kun immoo dhimma nagaa dhabeenya qofarraa kan maddeedha. Furmaati kanaa maali? Dooktar Guutuun deebii qabu. Nagaan karaan ittiin nagaan booduu fidudha. Furmaatinni tokkoffaan. Furmaatinni lammaffaan nagaa buusuudha. Walii galuudha. Hariiroo jabaa uumanii sabni akka tasgabbaa'ee hojii isaa hojjetu gochuudha. Furmaatinni sadaffaan nagaa buusuudha. Lolii isa dhaabuudha. Uummanni akka inni saayikoloojikali isteebilitii hojjechuudha. Kana ala furmaati biraa tokkittiin hin jiru. Jaarmaayileen biyya keessaaf alaa rakkoon nageenyaa biyyattii keessatti uumame akka furamuuf mootummaaf qaamoleen mootummaa wajjin akka wal dhabdee qaban ibsuudhaan lolatti seenan nagaa buusuuf mari'achuu qabu jechuudhaan irra deddeebiidhaan ergaa dabarsaa turuun isaanii ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.